Salatu salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gaafi bashannansiisaa fi barsiisoo qabannee dhufnee obboleessa keenya kan asitti qabannee maqaa isaa gaafannaa akkasumas hojii isaa. Maqaan kiyyaa Barataa Hussein Hajii jedhama. Hojiin kiyya immoo barataadha. Akkasii mishirallee asumaan beekati gaafii sadii gaafannaa gaafii wal keessaa akkuma beekamu saayinsii fi quraanaa gaafiin tokkoffaa maal jedha? Huccuu tokko huccuu 5 miicciteetiin goguuf daqiiqaa 15 itti fudhata. Huccuu 45 daqiiqaa meeqa itti fudhata? Daqiiqaa 15 itti fudhata. Ayi maashaallah. Gaafii lammaffaa qiyaamaan guyyaa kam buuti? Guyyaa Jumaati. Maashaallah. Hin dandeenye mishira keenyaa. Gaafii sadaffaan torbaan keessatti salaata hundee wal qabatee rakaa meeqa salaata? Torbaan keessatti 21 baay'isuu torbaan meeqa ta'a? Guyyaatti 21 salaata? 21 taate. Allah a'lam garuu takka kudha torba baay'isuu torba. Dhibbaa fi 19 ta'a. Akkas ta'e. Deebisaa kanatti ta'a. Kaya maashaallah asumatti deebisaa takkitti tanaa deebisuu fi guyyaa jimaatallee zuurii 4 salaatanii jechuudha. Deebii kan inni kenne maashaallah. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Obboleessa keenya kan asitti qabannee yaadne maqaa keetii fi hojii keenya ibsi. Maqaan kiyya Ma'aruuf Haajaa Saafal jedhama. Ani hojiin kiyya karaa tiraa fi karaa. Maashaallah. Gaafii sadeen takka gaafannaa gaafii sadeen gaafannu keessaa tokko waa'ee quraanaatti wal qabata. Lama immoo waa'ee saayinsiitti wal qabata. Garuu quraanuma isaaba xiqqoo qaba malee. Gaafiin tokkoffaa maal jedha? Salaata torbaanitti salaannu salaata 5 jechuun salaati guyyaa 5 salaanna guyyaatti torbaanitti raka'aa meeqa salaanna? Torbaanitti raka'aa meeqa? Raka'aa 350. Torbaanitti raka'aa 350 jedhan. Ashi gara gaafii keenya lammaffaatti yoo deemne guyyaan qiyaamaan itti bu'u guyyaa kam? Guyyaa Jumaataati. Ayyo maashaallah. Gara gaafii keenya sadaffaatti deemna. Huccuu tokko miiccitanii aftanii goguuf daqiiqaa 5 yoo itti fudhate huccuun tokko daqiiqaa 5 yoo itti fudhate huccuun 9 daqiiqaa meeqa itti fudhata? Huccuu tokko meeqaaf jarnaa deebi'ate? Huccuu tokko miiccitee goguuf daqiiqaa 5 itti fudhata. Huccuun tokko huccuu 9 daqiiqaa meeqa itti fudhata? Huccuu 9 daqiiqaa 72. Ayyo daqiiqaa 72 jedhan isheen keenya. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akkuma sagantaa keenya kan torbee sagantaa bashannansiisoo fi barsiisoo obboleessa keenya kana gaafachuu fi maqaa isaa fi dalagaa isaa irraa hubanna dursanii. Maqaan keenya? Maqaan kiyyaa Mufatta Shakkarii jedhama. Magaalaa Andarisii kana duwwaa lama keessatti argamna. Gaafiin keenya tokkoffaan qiyaamaan guyyaa kam buuti? Qiyaamaan akkuma beekamu guyyaa Jumaataati. Maashaallah. Guyyaa Jumaata jedhanii gaafiin keenya lammaffaa immoo maali? Torbaan keessatti waliigalatti salaata 5 salaanna guyyaa. Torbaan keessatti waliigalatti raka'aa meeqa salaanna? Torbaanis 35 akkamitti argatte? Meeqan baay'is? Guyyaatti raka'aa meeqa salaanna? Salaanni 5 raka'aanu? Guyyaatti 17. Guyyaatti raka'aa 85. Torbaanitti raka'aa? Torbaanitti raka'aa 595. 595 jedhanii guyyaatti meeqa salaanna? 17. Guyyaatti 17. Akkamitti argattarree? 17 baay'isuu meeqa gootan? 17 baay'isuu 5. 17 baay'isuun 85 ta'a. 85. Eshi. Torbaanitti immoo 595 ta'a. 85 baay'isuu 7 godhanii 500 akkas fidanii gaafii sadaffaatitti yaatadhu tan immoo afaan maallaqaa wata furaa deebisa. Uffata tokko miiccitee uffata 5 miiccitee afteetiin goguuf daqiiqaa 15 itti fudhate. Uffata 5 goguuf daqiiqaa 15 itti fudhate. Uffata 50 daqiiqaa meeqa itti fudhate?
maashaallah eegaa kudha shan jedhani. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Illee deebinee obboleessa keenya kabajamaa fi kan jaalatamaa qabannee yaadnee maqaa isaa barannee walitti deebina. Maqaan keessanii? Maqaan kee Hasan jedhama. Maashaallah maqaan isaa Hasan jedhama. Akkuma baratame gaaffii bashannansiisuu fi barsiisoo gaaffii sadii qabannee fi yaadnee gaaffiin tokkoffaan maal jedhaa? Saayinsii fi quraana illee ol keessa. Guyyaan qiyaamaan itti bu'u guyyaa torban keessaa guyyaa kami? Guyyaa Jumaati. Maashaallah guyyaa Jumaa jedhanii. Gaaffiin lammaffaa uffata shan goggoguuf daqiiqaa 15 yoo itti fudhate uffata 50 goggoguuf daqiiqaa meeqa itti fudhata? Uffata 5 goggoguuf daqiiqaa 5 yoo itti fudhate uffanni 5 daqiiqaa 15 itti fudhata goggoguuf uffata 50 hoo daqiiqaa meeqa itti fudhata? Baay'isneeti moo? Akkuma barbaaddetti argadhu. Deebiin barbaadu. Uffata 5 goggoguuf daqiiqaa 15 itti fudhata. 50 daqiiqaa meeqa itti fudhata jechuu kee? 500. 500 jedhanii maashaallah. Eshi gaaffiin sadaffaa fi isa xumuraa torban keessatti rakaa meeqa salaata? Torban keessatti rakaa meeqa salaata? rakaa meeqa salaata? Torban keessatti torban baay'isuudha. Yoo barbaadde jechuudha. Calculation illee ni danda'amu. Ni danda'ama fayyadama. Afurtamii sagal. Torban keessatti rakaa 49 salaanna akkamitti argattan? Guyyaatti yeroo tokkotti 4 salaanna. Guyyaatti walii galattu iyyuu 4 bichaa moo? Lakki salaata tokko irratti 4 salaanna. Salaata hundaamoo? No hundaan. Eshi. Zoorii 4 salaanna. Zoorii 4 kana torban baay'isa. Meeqa ta'e? 49 ta'e. Jechuun kaa tokko bichaan gaafanne bakka zoorii bichaan gaafanne. Walumaa galatti. Waan torbee guutuu. Exact. Ka torbee guutuu. Ka torbee guutuu ka talaata guutuu jechuudha. Okay. Dhibba lama sinii ta'e. Maashaallah dhibba lama jedhanii deebii isaanii TikTok irratti nu eeggatanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi.